Ashama atam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya tibbana yaalin fonqolcha mootummaa Amaaraatti irratti Bahar Daaritti adeemsifamee ture. Asimo Finfinnee irratti qondaaltota waraanaa olaanoo irratti saga ajjeechaan adeemsifameera. Egaa haala kana ilaalchisee Jawaar Mohammad yeroo dheeraadhaa fi maaliif nuun dhiyeessine jettanii nu gaafachaa turtanii har'agaa waan keessa darbinu rakkina intarneetii keessa darbine Jawaar Mohammad qabannee dhiyaanirra. Jawaar Mohammad baga nagaan dhufte. Mee amma naannoo Amaaraatti yaalin fonqolcha mootummaa godhamee ture. Asimo Finfinneetti egaa kan akka Jeneraal Sa'aaraa Mokonniiniif kan biroo ajjeefamanii turani. Isatti deebina daawwattoonni keenya fi dhaggeeffattoonni hedduu Jawaar Mohammad yeroo dheeraadhaaf maaliif callisee eessatti badee nageenyumsaatu nutti himaa jedhanii baay'ee nu rakkisaa turani. Jawaar Mohammad yeroo dheeraadhaaf maaliif callisee maaliif calliftee? Nageen qaba akkoon hin jiru. Bara tokko Adam Haaruu sirba baasuu dhiisee turedhan 90moota keessa. Sirba baay'ee baasanii 80moota keessa baay'ee baasa Adam maaliif sirba baasuu dhiiftee jennaan zabana raachi haroo haramaayatu callisee lafaan banaa'ee jedhan. Inni ajoo waatu qoosaa hiriyoonni isaa jedhanii ittiin barsiisa afaarraa hin dhagina fakkaata. Ni hedduun haasa'e beekta waggoota 10 oliif. Tarii mee callisee dhaggeeffachuu turre bu'aa qabu baatiin akka jirurraayi. Wala lammaffaa immoo hojiin biraa hojjechaa jiru waan jiru hojii sana irrattis gara tokko dhiibbaa qabaachuu danda'a. Haasa'uun isaa wajjiin callisee irra caalaa garuu mee xiqqoo dhaabee dhaggeeffachuu wayyaa jirurraayi. Yeroo callisee nu yaachisaa kan jedhanis jiru warri kaanis immoo callisuun isaatu gama biraatiin warra diinas nama rifachiisaa jedhu gaa callisuutti gara fuulduraattis hin callisamoo hin dubbata jedhanii yaaddoo warri qaban illee jiru. Akka duratti baay'ee waan hin dubbannu natti fakkaatu. Tarii yoo namni kan dhaga'u jiraatu taate gurratti olii hasaasuudhaaf garuu qophiidha. Yeroo baay'ee akka duratti haasa'uun tarii dubbirraan dubbii dabaluudhaaf yoo taate malee bu'aa baay'ee waan qabatti fakkaataa jiru. Akkasuma karaa Facebookittiinis odeeffannoo baay'ee sarraa eegnaa eessa jira kan jedhan jiru dubbachuus baay'ee dhiifnan barreessus akkasuma dhiiftamoo attan. Nan laala akka barbaachisummaa isaatti. Haa ta'u gaa mee gara dubbii keenya ijuutti deebina. Akkuma duraan jedhe tibbana yaalin fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti Bahar Daaritti adeemsifame. Qondaala olaan kan waraanaa kan akka Sa'aaraa Mokonniin Jeneraal Sa'aaraa Mokonniin asmoo Finfinneetti ajjeefame. Mee dhimma kana akkamitti ilaalaa turte akkamitti hordofaa turte? Gaagamni kun lubbuu namoota ce'umsa kana barbaachisoo ta'an galaafachuu qofa osoo hin ta'in biyyas gaagama guddaa keessa kan buusuu danda'u ture. Waan hedduu nama rifachiisu garuu warra akka kiyyatti siyaasaa tan halkanii guyyaa fuunfataa jiruuf waan hin eegin natti hin fakkaatu. Haala siyaasaa biyya tanaatti keessattuu haala siyaasaa naannoo Amaaraa keessatti ji'oota darbe keessatti godhamaa ture irraa kaanee hoggaa laallu wanni kun akka dhufuu danda'u bifa kanaan namoota kanarratti ta'uu dhabuu danda'a malee garasitti akka deemuu danda'u ifa ture. Warra du'ee rabbitti araaramu warra irraa hafe garuu warra irraa baratu haa ta'u maaliif gaagama guddaadha. Gaagamaan gadduun qofti gahaa miti irraa barachuu akkamitti as geenye. Mee Jawaar akkamitti as geenye fi maal irraa barannaa gara boodaatti gaafii koo keessatti kan kaasa. Mee amma naannoo Amaaraatti pirezidaantitu ajjeefame. Asitti immoo Sa'aaraa Mokonniin Taamajoor Shumee isa jedhanii ija waraanaati jechaadha. Keessattuu mee naannoo Amaaraatti illee durumaanuu akeekkachiifni pirezidaanticha irratti adeemsifamaa ture. Kan Jeneraal Sa'aaraa Mokonniin kun maaliif sitti fakkaata? Wal qabata. Kanatti fakkaatutti gara fuulduraa poolisiinii fi aangawoonni qoratanii waan uummata beeksisuu qabanii. Haalli achitti yaalame mootummaa naannoo to'achuu qofa irratti waan dhaabatu natti fakkaanne.
mootummaa naannoo to'achuu Finfinnees to'achuudhaan waan wal qabatanitti fakkaata. Yoo xiqqaate mootummaa naannoo yeroo to'anitti deebiin federaala irraa deebi'u akka laamshahuuf fuulleeffatamee waan hojjetame natti fakkaata. Bifa kanaan kan laallu garuu waan hangammaa beenu qofa natti fakkaatu. Sochiin kun tarii jarjaraan itti deemame malee karoorri isaa yaadni isaa mootummaa biyyattii guutumatti fonqolchuudhaaf karoorfatee malee naannoo qofa irratti kan xiyyeeffate natti fakkaatu. Mee keessattuu jijjiirama keessatti jarri kun lamaan warri naannoo Amaaraas gaggeessan haa ta'u Jeneraal Sa'aaran Mokonnin jijjiirama kana keessatti gahee isaan taphatan irraa gahee akkamitti taphataa turan tarii kan ajjeechaa isaaniitiif sababa ta'uu danda'a. Akka hiree ta'e namoota kana hedduu isaanii warra ajjeefame fi ajjeeses akka hiree ta'ee garii kallattiidhaan garii immoo karaa namaatiin wal qunnamaa turre eegan biyya kana dhufe Jeneraal Asaammanoo nan beeka. Manedhaa keessa yeroo turetti waa'ee isaa barreessaa ture. Qabsaa'ota Oromoo wajjin hidhaa ture waa'ee isaa nan beeka. San qofa osoo hin ta'in erga ani dhufee erga inni mana hidhaatii bahee booda waliin haasaa turre. Nan beeka jechuudha. Ergas immoo walitti bu'iinsa haalli naannoo sanii yeroo na yaachisutti kallattiidhaanis kallattiin alattis dubbisuudhaaf yaalaan ture. Ka pirezidantichi naannoo isas keessattuu haala wal qabatee haala waliigalaa irratti qunnamtiin ture jechuudha. Jeneraal Sa'aaran isas keessattuu jijjiirama humna raayyaa ittisa biyyaa keessatti godhamaa ture irratti hojii inni hojjetaa ture irratti yaada kennuudhaaf dinqisiifannaa ibsuudhaaf bifa adda addaatiin qunnamaatiin ture. Hundumti isaaniitu jijjiirama kana keessatti warra shoora taphataa turedha. Shoorri sun negatiivii yookiin poozitiivii ta'uu danda'a. Ambaachonis nama jijjiirama kana keessatti wayyaanee laaffisuu irratti qabsoo guddaa godhe. San booda kallattii naannoo Amaaraa ejjennoo addaa qabaachuudhaan dhufuudhaan pirezidantii nama ta'edha. Akka itti dhufee fi boodarra garuu jijjiirama akka fidedha. Ejjennoon isaa gara jijjiiramutti haalli siyaasaa naannoo sanii rakkoo keessa akka seenaa jiruu fi keessattuu nageenyi rakkoo keessa seenaa akka jiru siyaasaan biyya naannichaa gara rakkootti akka seenaa jiru nama hubatee fidaa ture. Yoo yaadatte keessattuu walitti bu'iinsa Walloo booda walitti bu'iinsa Gumuz wajjin godhame booda nagaa labsuu irratti namaas deebi'aa turedha. Asaammanoon roorroo mana hidhaatti irra gahee fi kaan irraa nama xiiqii guddaa qabu garuu galaanni siyaasaa naannoo Amaaraa akka malee fuudhee nama deeme akka ta'e kan hin argu. Jeneraal Sa'aaran nama biyya kanaaf waa guddaa hojjete. Miidiyaalee ilaalaan ture wanni tokko himamaan jiru. Waa'ee isaa dhiyeenyatti hin beeka. Maaliif yeroo qabsoo godhaa turretti qondaalota waraanaatii fi qondaalota siyaasaa biyya kanaa profaayilii isaanii ijaaraa turre. Eenyu namoonni murteessoon biyya kanaa kan jiru hunda namoota hedduu irratti gara namoota 100 ol irratti profaayilii hojjedheen ture. Qondaalota waraanaa TPLF keessaa dhufan keessaa namni wayyaa qabu, namni professional ta'e, namni of tuulummaa fi loogii hin qabne isa akka ta'edha yeroo sanuu kan hubanne. Ajaja kaabatirraayis kan kaafame Saamoraadhaan sababa kana. Sanii asis dhumarratti yeroo abiifaa dhufuudhaaf ka'an qondaalota murteessoo ilaalcha jijjiiramaa fudhatan keessaa tokko ture. Dhumarratti namoonni meeqa gama beekamoo hojii fonqolchi mootummaa godhamee abiifaan akka kan qabanne akka dhoorgaman yaadni ture. Kana warri dura dhaabbate tokko Sa'aaradha, kun immoo Saamoraadha. Kanaaf amma jarri lachuu akka kaleessa awwaalan kanatti mitiin jibbamu Tigraayitti. Erga itti gaafatamummaa fudhatee boodas jijjiirama guddaadha fide warra raayyaa ittisa biyyaa keessatti. Dhaabbilee federaalaa biyya kanaa keessaa jijjiirama amalaa, jijjiirama gochaa, jijjiirama adeemsaa guddaa kan godhe raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa uummata fixuu fi uummata cunqursuu raayyaa paartii tokkotirraa waggaa tokko keessatti gara raayyaa biyyoolessaatti saffisaa jijjiiramaati kan jiru. Yeroo fakkeenyaa fi waraana bilisummaa Oromoo galchuudhaaf deemnetti koreen teeknikaa bakka adda addaatti deeman hundi isaanuu gabaasa wal fakkaataadhaan kan dhufan qaama mootummaa kamiyyuu ol raayyaan ittisa biyyaa akka nu cina dhaabbateedha. Bakkoota adda addaattis uummatarraa kan dhageenyu kana gochuu irratti qajeelfamaaf imaammata muummicha ministeeraatii fi hooggansa siyaasaa fudhatee hojiitti hiikuu irratti Jeneraal Sa'aaran Mokonnin hojii guddaadha kan hojjete. Ce'umsa kana fiduu irrattis balaa silaa fonqolchi mootummaa bara dheengaddaa osoo godhame uumuu danda'u hambisuu irrattis
sanii asitti jeequmsa loltoonni masaraa mootummaa yeroo dhaqan godhan san tooftaan fashalsuu irratti raayyaa ittisa biyyaa kana professional bifa ta'ee fi bifa sirna federaalaa kana eeguu danda'uun ummatummaa isaa bifa haaraan horachuu danda'uun hojjechuu irratti nama guddaa hojjete jechuudha. Kanaaf isa dhabuun rakkoo guddaadha. Mee amma gaa akkuma karaa adda addaatiin dhaga'amaa jiru kaayyoon isaa mootummaadhuma federaalatu mataa isaa fonqolchuudha kan jedhanis jiru. Lammata immoo wanti mootummaa naannoo irratti fonqolcha deemsisuu waan hin baramne tokko achi ka'anii mootummaa giddu galeessaa fonqolchuun hin danda'amus kan jedhan jiru. Mee walumaa galatti yeroo cuunfinee ilaallu akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti kaayyoon isaa waliigalaa sun maal inni jetta? Asaaminoon faan beek yeroo lammataati fonqolcha mootummaa yaaluun biyya kanatti. Kanaaf kan duraatirraa waan baratantu jira. Wantoonni ifan ta'in hedduun jiru. Maaltu jarjarse? Karoora guyyaa saniif immoo xiqqoo dheereffameeti. Walganuu ture kan jedhu ilaalamuun barbaachisaadha. Sadarkaa federaalaatti dhuguma jeneraal Sa'aaraa qofa irratti fuulleeffatame moo namoonni biraas jiran kan jedhu qorannaan kan agarsiisudha. Garuu dongorri tokko hojjetamuu hin qabu. Asaaminoo qofa irratti quba qabanii deemuun dongora guddaa ta'a. Yaaliin amma godhame, jeequmsi amma godhame, gaagamni amma dhufe siyaasaa keessatti bilchaateeti kas bahe. Siyaasaan naannichaa waan keessa jiruu fi siyaasa biyyattii waan keessa jirutu kana fide. Naannoo sanitti haalli siyaasaa baay'ee hammaataa ta'e, siyaasaan loltummaa warmongeriin kan jennuun baay'ee hammaataatu kan dhufe. Ammaaksi akkuma jedhutti gaafa ani killee hatu osoo hateen hatti yana qunxuutte hoolaa hatee gabaa irratti siin salphisu tureedhe. Gaafa Biraanuu Naggaa Baahirdaaritti ijoolleen qawwee qabattee baatee ariite osoo tarkaanfiin fudhatamee ture. Gaafa gumuzoota 250 bakka tokkotti ajjeesanii loltoonni naannoo awwaalan tarkaanfiin osoo fudhatamee ture. Gaafa warra qimaant fixame tarkaanfiin osoo fudhatamee ture. Gaafa walloo irratti duulli godhamee dhiigni namaa jige tarkaanfiin osoo fudhatamee ture kanarraan dhufu jechuudha. Walirra tuulameeti kan dhufe. Kanaaf wanni nama miidiyaa irraa argaa jiru kanaan ta'in jira. Simpitam mallattoolee qofa irratti fuulleffachuu namuma waan kana balleessee irratti quba qabu ejjennoon jeneraal Asaaminoodha. Ejjennoo nama tokkooti dhiiroo moo humnoonni siyaasaa naannoo sanis socho'an ejjennoo isaa kana guutuutti deeggaraa wajjin socho'aa turan. Kun ilaalu kan biraa sadarkaa federaalaattis yoo taate maaltu ilaalamaa ture yeroo naannoo sanitti gaagaamni kun hundi godhamaa jiru yeroo namuu walitti hasaasaa turetti tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuudhaaf akka Ihaadegitti maaltu hojjetame akka paartii biyya bulchuutitti akka kaabinee naannoo federaalaatti maaltu godhame akka damee nageenya biyyattiitti maaltu godhamaa ture kan jedhu gama guddaa kan gaafatudha. Nama tokko irratti quba qabnee yoo kadhiifnu taate borullee rakkoon akka uumamuu danda'a jechuudha. Gaariidha. Amma dhiyeenyatti jeneraal Asaaminoon haasaa godhe tokkotu jira. Wanta amma nu mudatee jiru kan 500 dura nu mudateedha kan jedhus tokkos jira. Akkuma amma kakkaafte mallattooleen iddoo adda addaatti mul'ataa turan jira. Uummantichi immoo nagaa nuu kabachiisaa jedhee gaaffii gaafataa ture. Kun hin taane yeroo baay'ee rakkoon tokko ibiddi tokko yeroo ka'ee bishaan itti naqu irratti kan fiigamaati jiru. Rakkoo akkanaa keessaa bahuudhaaf maaltu gochuutu irra jira? Mootummaaleen sadarkaa irra jiran maal gochuutu isaan irra jira? Lammata immoo waan akkanatti uumame kanarra waa'ee baramee maalirraa barama kun turning point isa jedhan sana ta'uu danda'a. Turning point yoo itti yaadame yoo seriously ka fudhatamu taate gaaffii kana gaaffii security qofatti gad deebisanii namoota waan kana keessatti hirmaate qofa hidhuudha fi barbaachisaadha. Namoota yakka kana keessatti hojjetan tarkaanfii seeraa irratti fudhachuun waan ta'e san qorannaa sirnaatiin uummata ifa baasuun barbaachisaadha. Garuu rakkoon security rakkoo siyaasatirraa madda. Politics is always the cause of security problem. Rakkoon siyaasaa waggaa tokko keessa dabarre ilaalamuu qaba. Sabboonummaa Amaaraa danfaa jiru kana
kan karaa dabree akka malee belbelaa jiru kana maaltu uume? Keessoo isaaniitti maaltu deemaa jira? Of gaafachuu qabu. Hayyoonni Amaaraa, hogganoonni siyaasaa Amaaraa of keessoo ofii ilaaluu danda'uu qaban. Akkamiin as geenye kan jedhu. Gama keenyanis, gama federaalaatinis, gama biraatinis maali waan kana kan bebbeeche? Sirriitti ilaalamuu qaba. Ejjennoon federaalizimii irratti hoggansi jiddu galeessaa qabu waan kana belbelchuu irratti karaa saaqee laata. Maaliif ilaalchi sirna federaalizimii kana diignee olaantummaa uumuu dandeenya jedhu ifaan ifatti mul'ataa akka dhufe. Kabiraa Amaarri miidhaan irra gahaa jiraatu yoo jiraate maaltu irraa hir'ate? Wanni kalees qabaachaa ture kanarra dhabe maali? Aangoo dinagdee isaan malu isaan gitu dhabee jira. Openly haasa'uu barbaachisa. Maaliif qe'ee tokkotti deebi'anitti siyaasaa hamii fi komiitii irratti gad deebi'ee jira haalli deemu. Kun sirrii natti fakkaatu. Kanaaf hayyoonni Amaaraatis ofii jidduu isaaniititti haalli siyaasaa waggaa tokkotti geggeessaa turre kun ummata Amaaraatiif ummata Itoophiyaatiif bu'aadha moo gaaga'ama fida kan jedhu of gaafachuu danda'u. Hoggansi Oromoo jirus akkaataan itti nuti siyaasaa gama sanii maddaa jiru kana itti ilaalaa jirru, itti engage godhaa jirru sirriidha. Kana of gaafachuu barbaachisa. Baay'ee isaa waggoota darbe keessa waan haasa'eef baay'ee keessa deddeebi'ee amma tuttuquun barbaadu. Kanaaf akka biyyaattis yoo kataatu taate siyaasaan geggeessaa jirru, ce'umsi geggeessaa jirru kuni rakkoo keessa jira. Rakkoo kana keessa akka bahu wantoonni waggaa darbe kana waywaachaa turre sun hojiitti hiikamuu qabu. Hiikamanii jiru kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Dameen nageenyaa biyyattii keessattuu haleellaan humna raayyaa ittisa biyyaa irratti fuulleeffatamee godhame kun laayyootti ilaalamuu akka hin qabne. Raayyaa biyya kanaaf humni walitti qabee jiru yeroo ammaatitti naannolee hunda keessatti nagaa kana eegsisaa jiru raayyaa ittisa biyyaati, naannoo keenya dabalatee. Haleellaan raayyaa ittisa biyyaa irratti godhame kun security biyyattii daran laamsheessuudhaaf waan ta'eef kuni gara fuuldura akka hin deebine hoo akkam goona kan jedhu qaamonni nageenya biyyoolessaa raayyaa ittisa biyyaaf poolisii dabalatee qorannoo gahaa, marii gahaa, qophii gahaa godhuu qaban irraa barachuu qaban yaada jedhamu qaba. Asirratti jeneraalli Wahaat durii tokko kan dubbatame jedhani carraa kana gara jijjiirraatti gara bu'a qabeessa tokkotti jijjiirrachuun hin danda'ama. Carraa kana amma uumame kana gara carraa gaariitti, waan hamtuu amma uumame kana carraa gaariitti jijjiiruun hin danda'ama kan jedhu tokko akka dubbatanidha kan himamaa jiru. Ati maal jetta kana? Yoo itti hojjetame carraa guddaadha. Every crisis brings opportunity. Akkuma reef jetti Amaarris hoggansi Amaaraa of keessa ilaaluudhaaf siyaasa populism baroota dabre kana keessatti ittiin deemaa ture sirreeffachuudhaaf sabboonummaadhaaf haaraa siyaasaan isaanii sabboonummaa Itoophiyaatiin deemaa kan turanii sabboonummaa Amaaraa kan sabaatti amma kan fayyadamuu eegalan. Mararaa guddina waan jedhu qaba. Sabboonummaa siyaasa sabboonummaa geggeessuun akka qeerrensa yaabbachuuti. Bakka itti yaabbattu malee bakka itti buutu isa murteessa. Kanaaf kanallee carefully ilaaluu danda'u qaban. Nurraas barachuu qaban. Waggaa 50 sabboonummaa gubachaa sirna cunqursaa jalatti maddee as gahe bilchaate qaba. Waggoota darbe kana keessatti sabboonummaa Oromoo belbelchinee itti fayyadamne garuu saboota biraatiin osoo walitti hin buusin keessoo keenyatti rakkoo osoo hin uumin biyya osoo hin diigin sirna cunqursaa diigne sirna walabummaa uummataa uumuu dandeenyeerra. Nurraas barachuu qaban. Sabboonummaa nationalism akka humna nucleariiti. Humna nucleariiti. Sirnaan yoo itti fayyadamte ibsaa siif ta'a, humna enerjii guddaa siif ta'a. Sirnaan yoo itti fayyadamte. Kan qofaa miti humna ittisaatis si ta'uu danda'a. Yoo of eeggannoo malee, safety malee kan itti fayyadamu taate sis ollaa keetis balleessa. Kanallee sirriitti hubachuu danda'u qaban isaan. Akka diinaa qofatti nu ilaalanii olola farrummaatiin qofa ilaalanii deemuu osoo hin taane hiree jirutti walirraa barachuu barbaachisa. Gama mootummaa federaalaatiinis
waan tokko hubachuu qaba namni. Biyyi tun sirna federaalaatiin malee gara fuulduraa deemuu hin dandeettu. Amma booda olaantummaan garee tokko biyya kanatti uumamuu danda'u. Olaantummaan garee tokko biyya kanatti uumamuu hin danda'u. Kana jala muranii himuun barbaachisaadha. Signaling is very important politika keessatti. Itoophiyaan kaleessaa deebitee jirti. In deemtu. Sirnoonni kaleessaa, sirnoonni cunqursaa kaleessaa, sirnoonni olaantummaa garee tokko abadan gara fuulduraa deebi'anii dhufuu hin danda'an. Akka hin dandeenyetti gadi fageessinee awwaallee jirra. Tokko kun ifatti walii himamuu barbaachisa. Abdiin biraa akka hin uumamne. Lammaffaa ce'umsa keessa waan jirruuf waan yeroo hunda dubbadhu jira. Ilmi namaa uummanni bilisummaa barbaada. Ni qabsaa'as. Bilisummaa garuu nageenya wajjin barbaada. Bilisummaa argatee nageenya yoo kadhabu taate, bilisummaa argatee lubbuun isaa, lubbuun maatii isaa, lubbuun qabeenya isaa, nageenyi qabeenya isaa gaagama yoo qabu taate yeroo hundumaa bilisummaa isaa san lafa kaa'ee nageenya isaa barbaada. Liberty and security goes together. But ilmi namaa security fi liberty keessa tokko filadhu jettee security filata. Biyyi gara filannoo sanitti deemaa jirti. Kanaaf humna nageenyaa cimsuun keessattuu humna odeeffannoo cimsuun barbaachisaadha. Hiree kanatti akkuma reefu jetti maddi rakkoo kana hundaa siyaasadha. Siyaasa naannoo Amaaraa, siyaasa naannoo Itoophiyaa sirriitti gadi bu'anii fakkeessuudhaan wal sossobuudhaan osoo hin taane sirriitti gadi bu'anii dhugaadhaan wal amantaa uumuudhaaf karooraaf karaa waloo uumuudhaaf irratti hojjetuu barbaachisa. Kana EPRF akka PRDFitti jidduu isaatti kan walgahii isaa muraasaa taa'ee ejjennoo kijibaa gadhiisee baasu kana osoo hin ta'in seriously taa'ee waliin haasa'uu barbaachisa. Hoogganoonni fi hayyoonni saboota hundaa immoo waliin ta'anii waliin mari'atanii biyya tana waliin itti fufsiisuu barbaannu moo hin barbaannu? Yoo ka barbaannu taate haqa walii osoo hin dhiibin wal shakkiidhaan lolaaf walirratti osoo hin qophaa'in akkamitti deemna kan jedhu mari'achuudha barbaachisa jechuudha. Kana mari'achuudhaaf amma hireensaa guddaadha. Humnoonni nageenyaa kaleessas rakkoo kan uume maxxantuu siyaasaa deemanii deemudha. Humnoonni nageenyaa professional ta'anii nageenya biyyaa birmadummaa biyyaa eegsisuu irratti of danda'anii cimanii ijaaramuu danda'uu qaban. Qondaalota waraanaatiif ergaa guddaatu godhame. Yeroo isaan ibidda dhaamsuudhaaf namni akka buqqaane hafaa jiranitti hoogganaa eenyummaa nama sanii qofa miti. Hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa irratti wanni fuulleffatame sun ergaa dabarsuu qaba. Biyya kanaaf raayyaan ittisa biyyaa hagamta akka barbaachisaa akka ta'e mataa raayyaa ittisa biyyaa sana yoo ka buqqaasan taate kan rukutan taate raayyaa ittisa biyyaa kana laamsheessuu dandeenya irraa kan kaa'ame jechuudha. Kanaaf weak link kan jennuun rakkoon akkanaa yoo uumamuu danda'e projectioniidhaan akkamitti irraa kan jedhu raayyaan ittisa biyyaas nageenyis sirriitti irratti hojjetu qabnatti fakkaata. Gama biraatiin muummicha ministeeraa sabboonummaa Amaaraa yeroo ammaa kunaa guddataa dhufee jeneraal Asaminoo ajjeesuudhaani sana dhaamsuudhaa fi waan irratti aggaamamee jedhanii warri watwaatan illee jiru. Kana tokko gaafiin kanarratti maal jettaadha? Lammata immoo mee yeroo Baahirdaar fi yeroo tokkotti Finfinneetti wanti hamtuun lama yeroo tokkotti raawwatamtu haalli tikni biyya kanarratti yeroo akkamitti ilaalta? Odeeffannoo maalii qabaachaa akka turan isaantu beeka. Garuu haala naannoo sanii, haala nageenya naannoo sanii qajeellotti hordofaa jiran jedhee nabtadha. Maaliif haalli jeneraal Asaminoo fi humnoonni achi jiran ittiin socho'aa turan. Lolaaf of qopheessaa itti turan. Damee tikaa biyya tokkootii dhiisi lammiileefuu ifa ture. Dhoksaadhaan godhama waan hin turaniif. Mooraa leenjii hedduu keessatti humna guddaa leenjisaa turan. San qofa osoo hin ta'in ideological indoctrination humnoota kana ittiin leenjisaa turan baay'ee yaaddeessaaf sodaachisaa ture. Ifatti televizyiinaan dabarsaa turan. San qofa miti. Meeshaan waraanaa baay'een biyya kana seenaa ture. Miidiyaadhaan kilaashiin ammanaa, shugguxiin ammaa qabamaa ture. Harki 90 naannoo Amaaraatiin seenaa kan ture. 90% karaa naannoo Amaaraatiin kan seenaa ture.
daldala kana keessatti daldaloonni fi qondaalonni keessatti hirmaata turan jedhameet hamatama. Kana immoo dameen tikaa beeku yoo jenne hin jirru jechuudha. Waan kana to'achuudhaaf dameen tikaa maal hojjete? Rakkoon kun ifa baasee dasduraa akka ture. Takka naannoo Amaaraa keessatti, takka naannoo Amaaraatiin mootummaa federaalaa keessatti walitti bu'iinsi akka uumamuudhaaf malu nama tikaa ta'uu hin qabdu achi dhaabattee laaltee arguu dandeessa turte. Kana dhaabuudhaaf tarkaanfii siyaasaa akkamitti yaalame? Of deebi'ee of qorachuu qaba jechuudha hoggansi. Tarkaanfii nageenya security measure akkamitti fudhatame? Maaliif saboonni naannoo Amaaraa baay'ee way namni waan hin hubanne qaba. Naannoo Amaaraa naannoo uummata Amaaraa qofa miti. Naannoo uummatoota afuriiti. Hizboota jedhanii wanni isaan himaniif sababa qaba. Naannoo san keessa uummata Agaw kan of danda'ee bulu jira. Uummata Qimaant kan of danda'ee bulu jira. Uummata Awwiitii jira. Uummata Oromootii jira. San qofaa miti. Daangaa wal daangeessa. Argobbaanis jira. Argobbaanis jira kan of danda'ee jiru. Kanaaf haalli siyaasaa achitti dhiibamaa ture. Haala kalaqaaf uumama naannoo sanii kan miidhuu fi rakkoo mirga sabootaa jireenya lubbuu sabootaa irratti dhiibbaa godhutu godhamaa ture biyya keessatti. Kanarraa kan ka'e dhimmi sun kallattiidhaan federaala laallata ture. Federaalli jara qofaaf dhiisee yoo kalaaltaa dongora guddaa ture. Kanaaf dameen tikaa federaalaa waan kana sirriitti hubatee hubannoo hin qaban jechuu hin danda'u. Odeeffannoo numa qabu jedhee nabdadha. Garuu rakkoo kana hambisuudhaaf hojii maalii hojjetan? Sanii asoo irraa baratanii tokkoffaa waan kana karaa qabsiisuudhaaf tarkaanfii akkamitti fudhatame? Gara fuulduraa rakkoon akkana naannoo san qofa otoo hin ta'in naannoo biraatitti illee akkanuma namni maaltu hojjetame? Isaan irratti illee baay'ee quba keekuu nama rakkisa. Maaliif jiigi kun jijjiirama keessa jirti? Sirni basaasaa biyya kana kan lammiilee shoror keessa uummata miidhaa ture, mirga namummaa sarbaa ture waan ta'eef san diiganii humna tikaa biyyoolessaa kan dhiibbaa alaa, miidhaa alaa external threat to'achuu danda'u, kan internal threat laalee sirna federaalaa kan irratti aggaammii godhamu dhaabuu danda'u, jaaruu irratti jijjiirama amalaa, jijjiirama namaa, jijjiirama jaarumsaa caasaa godhuun waggaa tokko keessa gabaabaan turre. Kanaaf dameen tikaa biyyattii laaffatuun inevitable ture. Garuu wanni naannoo Amaaraatti ta'aa ture sun waan hagas mara sophistication guddaa gaafatu hin turre, ifatti mul'ata ture. Kanaaf maaltu hojjetame? San caala waan damee tikaatiif waan damee nageenya caalatti humni siyaasaa maali kan hojjetaa ture? Waan naannoo sanitti godhamaa ture san to'achuudhaaf maaltu godhamaa ture? Humni siyaasaa naannoo Amaaraa, humni siyaasaa federaalaa maal hojjetaa ture kan jedhu miidiyaa irratti sun ta'in balbala cufaadhaan waan mari'atamuu qabudha. Waan ifaan ifatti miti. Waan beeknu qabna, waan hubannu qabna, itti himnee kan dhaggeeffatan taate. Itti himaas turre, wayi waachaas turre. Miidiyaa irraa callifne malee wayi waachaas turre. Kanaaf sanuu deebi'anii ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Mee otoo fonqolchi kun kan milkaa'u ta'e akka biyyaatti biyyattii dhumarrattu akka sirnaatti immoo sirna biyyattiin kun hordoftu irratti dhiibbaan fidu maal ture? Milkaa'u. Gowwummaa jira bara. Jijjiiramni kun qilleensi bubbeen fiddeen dhufne. Lafeedhaan jaarre bara dhiigaan fidne. Qoosaan akkasii hin jiru. Qoosaan mootummaan amma jiru mootummaa qabsoo ummataatiin dhufe kaa'ameedha. Kanaaf qondaalota hoggansa mootummaa federaalaa ajjeesuudhaan biyya kana to'annee sirna abbaa irree sirna olaantummaa garee tokko finna jedhanii yaaduun is unthinkable. Kanaaf immoo qophii qabna, kana beekuu qaba namni. Wanni akkasii hin godhamu. Fonqolcha tokko geggeessuudhaaf geggeessanii nama tokko ajjeesanii fonqolchanii bakka san taa'uudhaaf qawween qofti gahaa miti. Tarsiimoo siyaasaa barbaachisa. Tarsiimoo hawaasummaa barbaachisa. Kana amma fedhames yoo qophaa'ame warra milkaa'u hin turre. Haa taatu garuu akka yaadametti naannoo Amaaraa osoo to'atanii jiraatanii mootummaa federaalaatiin walitti bu'uudhaan
gaagaamni uumamuu danda'a. Akka yaadanitti Saara qofa osoo hin ta'in qondaalota biraa karoorfatan osoo fixanii jiraatanii gaaga'umsa uumuu danda'a magaalaa kana keessatti. Garuu mootummaa honqolchanii mootummaa biraa jaarran hin yaadamu hin danda'amu. Kana ashuraansii kennuuf hin danda'a abbaa fedheetillee hin danda'amu. Jeequmsi uumamuu danda'a. Gara wal waraansaatti seenamuu danda'a malee mootummaa amma jiru kana nama hunduu beekuu qaba. Humnoota garasii qofsoo ta'e humnoonni gara biraallee karooran lafa kaa'ameeti kan seename. Rakkoon akka ammaa kun akka uumamneef rakkoon Suudaanitti akka uumamneef itti yaadame best option jiru humnoota EPRDF keessa kanneen haaromsaaf bitamuu danda'an kanneen haaromsa geggeessuu danda'an institutionii jiru sirna abbaa irree jiru diiguurra sirna abbaa irree jiru san jijjiiranii dildila ce'umsaa akka ta'uuf yaadameet kan lafa kaa'ame. Dildila ce'umsaa san cabsine dhanii deemuun ufiitti jiguudha fida malee jijjiirama akkasiin fidu. Haa ta'u garuu akka yaadanitti utuu namoota baay'ee kan ajjeesan taate walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Sadarkaa keessattuu security biyyaa keessatti walitti bu'iinsi amma tokko uumamuu danda'a. Darbee garuu mootummaa fonqolchanii mootummaa haaraa munni tokko barbaadu jaaruun biyya kana keessatti hin danda'amu. Jawaar mee amma kan dubbannu akka xiinxalaa siyaasaatti Jawaar otoo muummicha ministeeraa biyya kanaati ta'ee yeroo rakkoo hamtuu ammaa kana keessatti tarkaanfiin jalqabaa fudhattu maal ta'a sila? Muummichi ministeeraa tarkaanfii sirriitti kan fudhate haala tasgabbeessuu qaba ture. Dura haala naannoo sanii humnoota federaalaatiin to'achiisuu qaba ture. Sammoota tarkaanfii siyaasaa fi tarkaanfii miidiyaa fudhachuu qaba ture. Waan sirrii fudhate. Waan inni godherraa waan ammas guddaa addaa wanni godhamu hin jiru. Haala given the circumstances haala qabatamaa biyyi kun keessa jiru irratti muummichi ministeeraa guyyoota muraasa kana keessatti haalli security kana maaneej gochuudhaaf ittiin deeman waan sirriiti. Wanni addaa kanarraa godhamu hin jiru. Ilaalchi siyaasaa wantoota san dura godhamuu qaban ka addatti godhamuu danda'an ni diranii gara fuuldurallee tarii addatti wanni godhamuu adda ta'uu danda'an tactical choices garaagarummaa jiraachuu danda'anii guyyaa sadeen dabre kana keessatti wanni godhame waanuma sirriiti. Gaariidha mee egaa yeroo hamaa kana keessatti keessattuu dhaabbilee gara Oromootti haa deebinu dhaabbilee siyaasa Oromoo warra naannoo Oromiyaa bulchanis haa ta'u biyya kana bulchanii dhaabbilee siyaasa Oromoo dhaabbatanii maal gochuutu irra jiraata yeroo baay'ee dhaabbileen siyaasa Oromoo maal gochuutu irra jiraata jenna. Keessattuu immoo yeroo hamtuu kana keessatti maal gochuutu isaan irraa eegama. Waan silaa hojjechuun isaan irraa malu hojjetaatu jiru jettee yaadda? Inqisaasni waa baay'ee yaadatte bara 2016 dhumaatii irreechaa irraa kaafneeti ce'umsa fa'aa qophoofnu. Ce'umsa kanaaf karoora waloo abaafannu humna harcaasuu osoo hin taane humna walitti itichaa adeemu jennee waywaachaa turre. Biyya alaatti illee konvenshinii adda addaa qopheessaa turre. Ergaas dhufnes baay'ee waywaanne baay'ee harkifatame. Warri paartii biyya bulchuutis haa taatu warri mormitootaa kanarratti harkifannaa guddaadha kan agarsiisan. Haa taatu garuu ji'oota isaanii kana keessatti wanni hojjetamaa jiru jira. Itti baasaa yeroo gabaabaatti waan mul'atu haa ta'u garuu paartileen hunduu hoggansi isaanii yeroo yeroodhaan walitti dhufee mari'atamaatti jira. Sadarkaa bilchinaa sadarkaa wal hubannaa guddaatu kan uumamee jiru. Yeroon we are late but it's always better late than never. Kanaaf anis namoonni biraas keessatti hirmaanne gargaaraa jirra. Isaanis akka durii caalaa mataa walitti qabachuudhaan qalbii walitti fiduudhaan hojii hojjetaa jirantu jira. Karoora waloo baasuu irratti hojjetamaa jira. Hedduu irratti dubbachuun barbaadu garuu waanuma gaariitu hojjetamaa jira. Ammas kan ta'uu qabu kanuma. Waan baay'ee isaa balbala cufatanii qopheessuu irratti tarsiimoo waloo akeeka waloo lafa kaayaa deemuu irratti hojjetamuudha qaba. Hubannaan garuu gaarii baranatti fakkaata. Gaagamni akka ammaa kun kan nu agarsiisu injifannoon argame diigamuu akka danda'u gaagama kararraa maqamuu akka danda'u kan agarsiisudha. Common threat akka jiru kan agarsiisu. Kanaaf
wal jidduu keenyatti mari'achuunii fi wal hubannaan akka jiru ta'ee biyyattii keessattis hayyootaa fi hoogganoota saboota hedduu wajjin walitti dhufuudhaan mari'achuu hojiin gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin hariiroo obbolummaa saboota ollaa wajjin godhamu cimee itti fufuu qaba. San bira dabree garuu hayyoota fi hoogganoota saboota biroo wajjin balbala cufatanii dhimma waloo irratti dhimma tarsiimoo gara fuulduraa irratti wal hubannaa irra gahuu barbaachisa. Kunis amma tokko eegalamee jira cimee itti fufuu saffisa dabaluu qaba. Gaariidha. Gara dhumaa irratti egaa yeroo Oromiyaa keessatti otoo kun kanaan jiru rakkoon kunis jiru iddoo tokko tokkotti rakkinni nageenyaa ni mul'ata. Sanarra sa'aanudha. Walumaa galarratti immoo naannoo kanatti amma ajjeechaa fi fonqolcha mootummaa aggaamameen wal qabate uummanni mootummaa mataa isaatiif deebi'ee immoo Jawaar Mohammaduu dabalatee aktivistoota irraa dhuma irratti immoo dhaabbilee nageenyaa kan waraanaa kan tikaa walumaa galatti uummata biyyattii irraa maal ta'e gama jetta? Wanti tokko ifa ta'uu qaba. Kamiifuu mootummaan ce'umsaa amma kaa'ame kun itti yaadame itti karoorfame options hireelee filannoolee jiran hundarra best kana jedhameeti kan lafa kaa'ame. Electoral mandate hin qabu filatamee achi hin jiru. Popular mandate garuu qaba. Maaliif dhaabbilee siyaasaa laamshanii jiran irratti sirna san fonqolchuun gaaga'ama biyyaa fiduu waan danda'amuuf jedhameet itti yaadameet namni sammuu qabu itti yaadeet mariin guddaan godhameet mootummaan kun godhame. Hamma filannoo itti aanutti mootummaan kanuma. Qeequun danda'ama. Gorsuun danda'ama. Abaaruun danda'ama. Qawweedhaan fonqolchine jechuun uummata Itoophiyaa irratti lola raabsuudha. Fonqolchuun osoo danda'amu mootummaa Ihaadeeg. Facaasuun osoo danda'amu Ihaadeegummaan akka itti fufu kan godhame fonqolchuun gaaga'ama hamaa fidaa jedhamee wayyaa darbe. Akkuma naannoo Amaaraatti amma dhufe sanatti. Kanaaf abbaan adeemsi Abiyyi Ahmed hin ta'iniif Ihaadeeg keessatti waan ta'iniif warri Ihaadeeg waan godhe walaa godhu. Garuu akka mormitootatti adeemsi Ihaadeeg amma keessa jiru Abiyyi keessa jiru yoo hin ta'iniif of gurmeessee of jaaree filannoo itti aanu irratti mo'atee mootummaa ta'uudha malee qawwee qabatnee garagalchine jedhanii deemuun biyya kanaaf yaaduu miti. Biyya kana dhabamsiisuudhaaf shira xaxuudha. Kanatti fudhatamuu qaba. An akka kiyyatti akka nama waan kana karoorsuu keessatti illee hirmaatetti akka nama umrii wayyaa kiyya waan kana irratti dabarsetti akka nama biyyoota hedduu itti gad bu'ee ce'umsa biyyoota hedduu hamma zaatti qoratee tokkotti mootummaa amma jiru kana irratti qawwee fuudhanii ka'uun biyya tana diiguudhaaf Oromiyaa diiguudhaaf Itoophiyaa diiguudhaaf uummata kana wal ficcisiisuudhaaf ka'uudhaan alatti ilaalamuu hin qabu. Haa obboleessa kiyya maan taane tiruu kiyya maan taane mootummaa kana qondaalota isaas haa taatu caasaa nageenya isaas haa taatu qawweedhaan rukutuudhaaf ka'uun akka tarsiimootti gowwummaadha doofummaadha akka namoomatti garuu shira biyya kana diiguudha. Kanaaf humnoonni siyaasaa biyya kana kamiyyuu yoo dhugaadhaan akeeka siyaasaa qabaatan yoo dhugaadhaan gara fuuldura waan sirni amma jiru kun caalaa qabu caalan hojjedhanii kan yaadan taate wanni guddaan isaan godhuu qaban of gurmeessu of jaaru biititun filannoo ifaa walabaaf nagaa godhatte mootummaa dimokiraatawaa ummatoota bakka bu'u jaarratte wantoota seeraaf adeemsaa jijjiiramuu qaban bakka bu'oonni ummataa filaman sun akka sirreessan hiree kennuudha jechuudha. Ummataafis kan hin dhaamu abbaa fedhe maan taane abbuma fedhe haga feene haa jaalannu. Mootummaa naannoos haa ta'u kan aanaas haa ta'u kan gandaas haa ta'u kan federaalaas haa ta'u humnaan hin garagalchee jedhee deemnan isin fayyaduu jedhu isin balleessuudhaaf deema abbuma fedhe illee yoo ta'e. Kanaaf carraaqqii gurguddaa godhaa kan jiru. Yoo dabra keessatti qeeqamaa turre keessattuu anaaf Baqqalaan
naannoon Amaaraa akkatti of hidhachiisaa jira isin immoo asii nama hiikkachiiftu nuun jedhan no jenne Oromiyaa keessatti kan hidhatee socho'uu qabu humna nageenya mootummaatii fi lammiilee mootummaan hayyama kenneef qofaadha. Abbaan qawwee qabatee Oromiyaadhaaf fayyaduu barbaadu humna nageenya Oromiyaatti makamuu qaba. Qawween naannoo Amaaraatitti baay'achuu ishii ummata saniif balaa malee bu'aa hin qabdu jennee mormaa turre. Isin sodaattuudha qawweetti hidhamantanii maali isin godhuu deeman jedhanii ololli godhamaa ture. Look at what happened. Disorganized violence is dangerous. State mootummaan means of violence irratti to'annaa qabaachuu baannan biyyiin diigama. Ummata Oromootiif wanni an jedhu bilicliciin hundi warqii miti. Qawween sammuudhaan hoogganamuu qabdi malee sammuun qawweedhaan hoogganamuu hin dandeessu. Kanaaf humna hidhate humna nageenyaa cimaa garuu kan siyaasaa sirriitiin hoogganamuu barbaachisa. Kan siyaasaa sirriif qixa qabuun hoogganamuu barbaachisa. Ammas akkuma jedhetti naannoo Amaaraa irratti waan ta'e Asaamana Soggoo qofatti gad hir'isanii miti. Siyaasaa teenya haa sirreeffannu. Humni keenya kan hidhate siyaasaadhaan haa taligamu. Qawwee qabnu hunda humna nageenyaa jalatti bifa gurmaa'een bifa imaammataaf tarsiimoodhaan hoogganamuun lafa kaa'uu barbaachisa. Saniin alatti dorgommii qawweedha keessattuu qawween gartuulee adda addaa harka keessatti faca'uun naannoo san balaa inni irra buusee agarra jirra. Gama keenyatti illee wanni akkana akka hin dhufne of eeggannoodhaan deemuu barbaachisa. Jowaar Mahammad egaa yeroo keetiif hedduu galatoomii hangaaffiilee koo fixeera. Na hafe wanti jettu yeroo dheeraadhaaf egaa uummanni si eegaa ture gaaffiin nutti baay'ataa ture bilbila kaasuun nu rakkisee ture carraa kanatti fayyadamtee wanti hafe jira hoo jettee carraan sii kenna gara kiyyaan fixeera gaaffii. Hooggana siyaasaa biyya kanaatiif walaa dhaggeeffannu yerootti wal dhaggeeffatan nuyi muuxannoo akadeemii irraa finne qabna gariin muuxannoo riphee irraa qabu fide qaba gariin muuxannoo bulchiinsa mootummaa keessatti hirmaatee fide qaba kan walitti finne cuunfinee yoo deemne saba keenyas biyya kanas ceesisuu dandeenya. Saniin alatti garuu abbaan aangoorra qabus aan aangoo koree jedhee akka itti kore san irraanfate yoo kan geerriseetuma deemu taate abbaan riphee lolaa tures ani roolee ka biraattu aangoorra jira kanaafu miila jalaa dha'een aangoorratti baay'ee yoo yaade hayyuunis amma bilisummaan dhuftee maaltu nan ga'e na dhageeffataan jiran jedhee muufatee yoo kaccallisu taate rakkoo dhumama. Hireen baay'ee uffamee jira biyya kanatti hiree baay'eetu dhufe. Learning process waan baay'eetu kan hin irraa barachuudhaan nu gargaaru baay'ee dhufe. Aktivistoonni keenya keessattuu kan Oromoo waan tokko hubachuu qaban. Gaaffiin Oromoon qabsaa'eef hin deebine. Gaaffiin Oromoon qabsaa'eef kan deebi'u garuu gaafa mootummaan uummataan filame dhufedha. Sanii asatti asiif asitti waa kukkutanii fiduu danda'an sanii alan ta'u. Priority number 1 ajandaan keenya guddaan kan ta'uu qabu. Akeekni guddaan kan ta'uu qabu. Humni keenyas ilaalchi keenyas dinagdeen keenyas hundi kan ta'uu qabu ceehumsa kana mirkaneessuu irratti. Yeroo adda addaa kan jedhetti biyya tana malkaa gamaa tabbaa irree sanirra gara malkaa gamanaa ta dimokiraasiitti ceessuudhaaf hojiin eegalamee jira. Ootobisiin ceehumsaa dildila gubbaa jira. Wanni guddaan ootobisiin kun osoo nu fudhatee bishaanitti hin jigin gama ceesuu danda'udha. Kanaaf aktivistoonni keenyas hayyoonni keenyas waan barreessan irratti waan dubbatan irratti shofeer ceehumsaa kun akka nu barbaannu ta'uu danda'a. Saffisa nu barbaanne deemuu dhabuu danda'a. Hohollachiisuu danda'a. Garuu kufaatiin ootobisii kana shofeertichi qofa osoo hin ta'in hunda galaafata. Kanaaf waan barreessan irratti waan dubban irratti hamma danda'ametti waan ceehumsa kana bakka gahu irratti hojjetamuu qaba. Biyya kana keessatti keessa mootummaatis ala mootummaatis warra sirriitti hubatu qunnamtii gaarii warra qabu keessaa tokko nan beeka.
kan hoggaan jedhu waan hin beekurraa ka'eeti. Kanaaf keessattuu akka saba keenyatitti wanni yaalamaa jiru jira. Kaleessa Oromoon bilisoomuu hin danda'u. Qabsaa'ee bilisoomuu hin danda'u. Ofii wal fixaa, saba biraa fixaa, kanaafuu bilisoomuu hin danda'u. Tokkummaan nu uummatudha. Hoggan of keessaa baasuu hin danda'udha. Har'a immoo Oromoon aggaxaamii wayitiin akkuma hireetitti carraa wayii lootoriin takka yookiin nama biraatirraa utaaltee harka buute. Kanaafuu biyya kana bulchuu hin danda'u. Ofiifis wal fixaa, saba biraatiinis wal fixaa. Tuffii jedhamutu kan deemamaa jiru. Oromoo keessa namni haga Abiy Ahmed humnoota kana gammachiisuudhaaf xaaree hin jiru. Saniin garuu ilaalamu Abiy akka Oromootitti ilaalama. Yeroo adda addaa akkan jeetti baay'een qeeqee muummicha ministeeraa. Garuu isa kuffisuudhaaf kan yaalamu Oromoo kuffisuudhaaf waan yaalamudha. Saaran by the way walakkaan isaa Amaara beeki. Ajaa waraanaa Abiy Ahmed waan ta'eef kan rukutame waan biraatiif miti. Ajaa waraanaa ce'umsa kanaa waan ta'eef kan rukutame. Aggaamii nurratti godhameedha kun salphisuudhaaf nu xiqqeessuudhaaf aggaamii godhameedha. Akkanatti kan ilaalamuu qabu. Nuyi ammoo xiqqaanne haleellaaf aggaamii gadoo akkasii keessa galuu hin qabnu. Akkuma kaleessa qabsaa'anii biyya bilisa baasuu hin danda'an, of bilisa baasuu hin danda'an, tokkummaa ummachuu hin danda'an jedhanitti tokkummaa sibiila irra cimaa tarsiimoo mataa isaan naanneesse. Saffisa isaan raajeffachiiseen jijjiirama finne bilisummaa har'a namuu keessatti fayyadamee keessa dabree keessatti fincaanaa jiru kana uumuu dandeenyetti ce'umsa biyya kanaa immoo mirkaneessuu danda'uu qabna jechuudha. Ufiifis saba biraatiifis nuufis warra nu tuffatuufis of kabachiisuu kan dandeenyu waan hojjennu yaadaan tarsiimoodhaan wal hubannaadhaan yoo deemnedha. Chaalenjiin amma dhufaa jiru kun chaalenjii hoggansa Oromoota irratti dhufaa jirudha. Kaleessa Baardaar Raayis Maqalee Raayis ergaan jiru kiliiriidha. Kana moo yoo dhaggeeffanne sammuu qabna. Biyya kana uleedhaan bulchee jira namni maayyumiin adda addaa. Qawweedhaan bulchee jira. Otoon tureen irraa kufee jira. Nuyi garuu baalaansii bifa ta'e. Sammuudhaan hoogganamuudhaan akkuma sammuudhaan hoogganamnee as geenyetti sammuudhaan yaadan bilchinaan bira dabannee argamuudhaan bakka barbaachisaa ta'etti garuu sammuu san uleenis gargaarsifachuudhaan sirna dimokiraatawaa federaalawaa walqixxummaa saboota tokkummaa biyya kabaja lammiilee hundaa uumuu danda'u argamsiisuu irratti jirra. Kana fashaleessuudhaaf, kana laaffisuudhaaf, kana gufachiisuudhaaf warri nun jaalanne, warri nu tuffatu, warri of tuulummaan guutame wixxifachuu hin dhiisan. Kan mo'amnu garuu cimina isaaniitiin osoo hin ta'in laafina keenya qofaati. Kan mo'amnu gamnummaa isaaniitiin osoo hin ta'in gowwummaan keenya yoo jiraate qofaadha. Kan mo'amnu dursinee karoora baafanne wantoota ta'uu malan dursinee predict goonee irratti qophaa'uu dhabuurraa malee humni fedhe qawween fedhe homaa fiduu hin danda'u. Dammaqanii caalatti hojjetanii caalatti yaadanii caalatti gurmaa'anii yoo deeman yeroo hunda injifataa deemuu dandeenya. Kanaaf hiree kanatti namni keenya hundinuu kan ani dhumarratti jechuu barbaadu olola farra Amaaraa hin barbaachisu. Wallo irratti kan duulame amma duras dubbadheen jira. Ammas kan duulamu nu keessatti saba Amaaraa jiru walitti buusuu barbaadan. Garee adda addaa kana barbaadu jira. Nuyi uummata Amaaraa wajjin rakkoo hin qabnu. Uummata Somaalee wajjin rakkoo hin qabnu. Abdiileen deemnan nagaa uummanni uummata Somaalee wajjin.
naannoo kamittu maraataa akka abdiilee nu fixuu barbaadu ofirraa dhaabna. Sabaan garuu walitti hin buunu. Nuufi uummanni Amaaraa utubaa lamaan biyya kanaati. Olaantummaa garee tokkootis hin hayyamnu, kan keenyatis uumuudhaaf hin carraa'inu, walqixxummaa namuu akkaataa baay'ina isaatiin, akkaataa gumaacha isaatiin aangoof diinagdee waliin hiree sirna federaalawaa dhugaa jaaree haqa keenya kabachiifannee ormaa kabanyee lammii nu keessa jiru ammannee isaanis lammii keenya isaan keessa jiru akka hammatu godhannee ce'uu qabna jechuudha. Kanaaf dogongora hayyoonni hogganoonni Amaaraa hojjetan irraa barachaa gorsa obbolummaa laachaa fi gama arrabaaf xiqqeessuutti osoo hin cehin maaliif nama xiqqeessuudhaaf deemne ofii xiqqaachuu dhufu osoo hin cehin nurraa muuxannoo keenyarraa akka baratan sabboonummaa akkamitti maaneej goone akkamitti kunuunsine akkamitti boo sirnaa itti goone Oromiyaan magaalaa biyya sabaaf sablammootaa taate sabaaf sablammiin tokko osoo hin tuqamin jijjiirama akka finne akka nurraa baratan hiree kennaa fi nummoo dogongora isaan uumaa jiran irraas barachaa biyya waloo isaaniifis nuufis hundaaf taatu jaaruu irratti fuulleffachuu barbaachisaa akkanuma kan mamma kan barbaachisu. Gaariidha egaa Jawaar Mohaammed ibsa bal'aa har'a dhuftee nuu kenniteef hedduu galatoomin jedha. Egaa akkuma gaafii uummataa yeroo yerootti as baatee akka ibsa kennitu abdiin qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya mariin Jawaar Mohaammed wajjin goone kanarraa kanumaan raawwata. Ogeessa teeknikaa UL bal'inaa wajjin ta'uudhaan kan sin keessummeessee anis Dajanee Guutamaati yeroo biraa walitti deebina nagaan nu tura.